Burkina Faso, Mali and Niger military leaders signed a confederation treaty that aims to strengthen a mutual defense pact. Oduu ammee addunyaan halkanedaa waan yaadamin simatteetti. Abdiin biyyoota Afrikaa tokko gochuuf yaalamaa jiru onnee horateera. Wanti biyyoota Ameerikaa fi Awurooppaa yaaddessu Afrikaatti uumameera. Lammiilee biyyoota sadaniif gammachuu guddaa uumeera. Biyyoonni Afrikaa sadii konfedereeshiniidhaan biyya tokkotti hammatamuun isaanii dhaga'ame. Geggeessitoonni biyyoota sadanuu waliigaltee konfedereeshiniidhaan biyya tokko ta'uuf walitti makamuu isaanii agarsiisu mallatteessaniiru. Geggeessitoonni biyyoota lixaa hirriba malee bulan. Waliigaltee biyyoonni kun mallatteessanis diiguuf oliif gadi jechaa gidduu isaaniittis shakkii uumuudhaaf tattaafataa jiru. Biyyoonni kun sadan biyyoota bittaa Faransaay jala turanii fi dararamaa turanidha. Biyyoonni kunneen kami bal'ina isaa isin biraan geenya. Nuyi ifa qajeelummaa isaati. Nuyi ifa qajeelummaa Waaqayyooti. Biyya lafaa ishee rakkistu dhiphistuu fi jibbisiistuu kana keessatti isin akka ibsaa in ibsitu jedha. Ifni lafa dukkanni jirutti barbaachisa. Ifni dukkana keessatti ibsa. Phaawulos biyya lafaa keessatti akkamittiin akka ibsinu dubbata. Isin warra mudaan qabne warra waan ittiin jedhaman haxxummaanis kan keessan jirre akka taatanidha jedhe dubbata. Biyya lafaa kana keessatti immoo isin akka ibsaatti hin ibsitu jedha. Ibsaan qajeelummaa Waaqayyooti. Ifni qajeelummaa Waaqayyooti. Nagaan faraarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Qophii wayitaawaa fi yeroo kanaaf isiniif qindeeffanne isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jetturraa kaadha. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan Kiristiyaanummaa yeroo hundumaa wayita gadhiifaman hunduma dursee akka isin naqqabuuf isin gargaara. Like, share godhaa. Yaada keessan immoo saanduqa yaadaa yookaan koomentii keessattiin qooda kallattiidhaan gara qophii keenya yeroo kanaatti wal wajjin hadabarru. Video kana like gochuudhaan jalqabaa. Afrikaanota biyya tokko jalatti tokkummaadhaan walitti qabuuf gatii hedduun baafameera. Haa ta'u malee hin milkoofne. Afrikaan waliigaltee biyya tokko jalatti yoo bultee yaaddoo isaanii kan ta'ee fi biyyoota Afrikaa mandaraan adda adda qoodanii kan saaman biyyoonni lixaa amma wanti hirriiba isaan dhorkee uumameera. Biyyoonni Afrikaa akkuma ollaa isaanii wajjin jiraatanitti walitti makamuun konfedereeshiniidhaan biyya tokko hundeeffachuu jalqabaniiru. Kun dammaqina guddaa biyyoota Afrikaa keessatti uumeera. Biyyoonni Awurooppaa yeroo Afrikaatti duulanitti Itoophiyaa fi Laayiberiyaa irraan kan hafe baay'ooliin bitamanii gabroonfamanii turan. Keessattuu biyyoonni bittaa Faransaay jala turan hanga dhiyeenya kanaatti illee gibira mootummaa Faransaayif kan kaffalan baay'eedha. Keessumaa biyyoonni muraasi dirqama maallaqa Faransaayii akka bitanii gurguran afaan Faransaay akka dubbachuu qaban waggaadhaa waggaatti misooma daandii fi misoomaalee bu'uuraa garaagaraa Faransaay biyya isaanii keessatti raawwatteef gibira yookaan kaffaltii waggaan maallaqa Faransaayii kan kaffalaa jiran hedduu akka ta'an ni beekama. Biyyoonni kun yoo kana hin goone bulchitoonni isaanii harka lafa jalaatiin mootummaa Faransaayii ajjeefamuu yookaan fonqolchii irratti raawwatama. Namni isaaniif abboomamus aangoo akka qabatu taasifama. Isa kana biyyoota baay'ee keessatti kanaan dura raawwattee argaa turreerra. Marree oduu ammee halkanidaa dhagaameen biyyoonni Afrikaa bittaa Faransaay jala turan sadeen waliin ta'uudhaan konfedereeshiniidhaan ijaaramuun biyya tokko hundeeffachuun isaanii dhagaameera. Biyyoonni akka Burkina Faso, Mali fi Niger biyyoota muraasaan dura fonqolchii mootummaa hooggantoota waraanaatiin keessatti adeemsifamee yommuu ta'u, aangaa'onni waraanaa biyyoota kana sadan bulchaa jiran waliin ta'uudhaan mallattoo biyya tokko hundeessuu fi biyya tokko uummachuu isaanii akkasumas jalatti buluu isaanii konfedereeshiniidhaan tokko ta'uu isaanii jechuudha mallatteessanii jiru. Oduun kun erga dhagaamee as biyyoonni lixaa naasuu keessa galuudhaan qabaa gannu dhiisaa jechaa dhaadataa jiru.
Aangaa'onni waraanaa sadan biyya tokko hundeessan ammoo yoo tokko taane qofa gabrummaa biyyoota lixaa ofirraa qolannaa kanaan ala adda addaa nu baasanii nu nyaatu. Kanaafuu ammayyuu warri hafne tokko haa taanu tokkummaadhaanis diinota ofirraa haa qolannu jechuudhaan ergaa isaanii dabarsaniiru. Walitti makamuu biyyoota sadan kanaa ilaalchisee biyyoonni lixaa yeroo ammaa kana cufatanii irratti mari'ataa akka jiran kan ibsame yommuu ta'u, aangaa'onni biyyoota sadanuu erga fonqolchi mootummaa adeemsifame reefuu waggoota 2 guuta. Jeneraalonni sadan dhoksaadhaan yeroo dheeraaf irratti mari'ataa erga turanii booda walitti makamuu irratti waliigaluu isaanii kan nagahame yommuu ta'u, keessattuu erga isaan fonqolcha taasisanii aangootti ba'aniis Faransaay gocha shororkeessummaa biyya isaanii keessatti godhaa jirtu babal'isuun ishee isaan yaaddeessuurraa kan ka'e tokko ta'us akka filatan kan taasise ta'uun ibsameera. Jeneraalonni biyyoota sadan walitti makan kun biyyoonni naannoo isaaniitti argaman waliigaltee ECOWAS jedhamu biyyoota lixaatiin hundeeffamee fi harka lafa jalaatiin durfamu kana keessaa ba'uu akka qabanii fi tokko ta'uun bittaa biyyoota lixaa jalaa ba'uu akka qaban, dhaloota isaanis akka baraaruu qaban, bilisummaa dhaalchisuu akka qaban ergaa dhaamaniiru. Biyyoonni sadan jechuunis Burkina Faso, Maalii fi Niger walumaa galatti lammiilee miiliyoona 72 kan qaban yommuu ta'u, shororkeessummaa biyyoota isaanii keessatti uumamuu waliin qolachuuf humna waraanaa isaanis cimsachuu fi ammayyeessuu akka qabanis ibsaniiru. Marree kun kan uumame erga jeneraalonni biyyoota sadanii fonqolcha raawwatanii waliigaltee isaanii adda kutanii biyyoota lixaa gatanii biyyoota Chaayinaa fi Raashiyaatti akka dhiyaatanii fi cimsatan godhanii boodadha. Amma karoorri isaanii fuulduratti pirezidaantii konfedereeshinichaa filachuun biyyummaa tokko mirkaneessuuf akka jiranis ibsaniiru. Jeneraalonni sadan kunniin marree miidiyaaleen biyyoota lixaa hin danda'amu biyya tokko ta'uu hin dandeessanii jechuudhaan garaagarummaa biyyoota sadanii kakaasuun shakkii gidduu isaaniitti uumuuf yaalaa akka jiranis argameera. Marii biyya tokko ta'uu kana jeneraalonni sadan kan murteessan Niger keessatti ta'uu kan ibsame yommuu ta'u, biyyoonni sadan waliigaltee ECOWAS jedhamu keessaas bahuun lammiilee isaanii ijaaruu fi egeree isaanii murteessuuf mallatteessuun isaanis dhagahameera. Ji'ootaan dura ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed paarlaamaa Itoophiyaa irratti haasaa godhaniin biyyootni ollaa keenya kanneen akka Jibuutii, Eertiriyaa, Somaaliyaa fi Keeniyaa konfedereeshiniidhaan utuu tokkoomnee biyya tokko gaaffiin kophaa keenya qabnu kun martuu deebii argata. Gabrummaa biyyoota alaa jalaas bilisa baanaa gaheen nuti galaana diimaa irratti qabnus olaanaa ta'aa yaada akka Raashiyaa yookaan akka Chaayinaa kana taana jechuudhaan dubbachuun isaanii ni yaadatama. Haa ta'u malee haasaan isaanii kun garuu biyyoota ollaa biratti dubbii fi yaaddoo uumuun isaas ni yaadatama. Marree jeneraalonni biyyoota Afrikaa sadanii jechuunis Burkina Faso, Maalii fi Niger sadanuu dhuguma seenaa hojjetanii bara baraan jajamaaf moo yaaliin isaanii kun milkaa'ina dhabee gammachuu biyyoota sanaa abjuu taasisa laata? Waaqayyoo isaan haa milkeessu. Waaqayyoo Afrikaa tokko haa taasisu. Nagaaf jaalala tokkummaas nuuf haa buusu. Nuyi ifa qajeelummaa isaati. Nuyi ifa qajeelummaa Waaqayyooti. Biyya lafaa ishee rakkistu, dhiphistuu fi jibbisiistuu kana keessatti isin akka ibsaa hin ibsitu jedha. Ifni lafa dukkanni jirutti barbaachisa. Ifni dukkana keessatti ibsa. Phaawulos biyya lafaa keessatti akkamittiin akka ibsinu dubbata. Isin warra mudaan qabne, warra waan ittiin jedhaman haxxummaanis kan keessan jirre akka taataniidha jedhee dubbata. Biyya lafaa kana keessatti immoo isin akka ibsaatti hin ibsitu jedha. Ibsaan qajeelummaa Waaqayyooti. Ifni qajeelummaa Waaqayyooti. Biyya lafaa kana keessatti isin ibsaadha jedha. Maatiyos 5:14 yoo dubbistan isin ifa biyya lafaati jedha. Biyyi lafaa kun rakkisaadha. Dukkana. Dukkana kana keessatti immoo ifatu barbaachisa. Ifni kun ifa Waaqayyooti. Ifni Waaqayyoo jireenya keenya keessa jira. Namni ibsaa qabsiisee ifni gaara gubbaatti ol ba'ee dhokachuu akkuma hin dandeenye. Kiristiyaanni tokko biyya lafaa keessa taa'ee kiristiyaana ta'uu dhiisuun isaa hin dhokatu. Erga fudhanne nuyi yeroo hundumaa ibsaa jiraanna. Isin warra haxxummaa hin qabne
warra micciiramummaan qabne jaba kan hin qabne hammina kan of keessaa hin qabne isinidha. Biyya lafaa keessatti hin ibsitu. Waaqayyo qajeelaa waan ta'eef nuun warri isatti amannes qajeelota. Ifni nurraa ifa qajeelummaa jedhama. Yesidq birhaan ifni qajeelummaa Kiristoosidha. Qajeelaa jechuun mudaa malee fuula Waaqayyoo dhaabbachuu jechuudha. Kiristoos immoo maal godhe? Nu fudhateera. Erga Kiristoos nu fudhate nuyi kan isaa taaneerra. Erga kan taane qajeelota. Erga qajeelota taane in ibsina. Wangeela Yohaannis 5:9 an biyya lafaa keessa amman jirutti ifa biyya lafaa ta'e Yesuus. Ifni Kiristoos nu keessa jiru iddoo nuyi dhannutti nu duukaa socho'a. Iddoo tokko kan dhaabbatu miti. Lafa dhannu nu duukaa deema. Yoo baate si duukaa ba'a. Yoo galte si duukaa gala. Haalaan kan daangeffamu miti. Ifni nu keessa jiru ifa badu miti. Guyyaas ganamas yeroo nuyi teenyus yeroo nuyi rafnus yeroo nuyi kaanus ifni kun nurraan deema. Museenii jedha ulfina Waaqayyoo irraa kan ka'e calaqqisi fuula isaa yookaan ifi fuula isaa sabi Israa'el iji isaanii itti ejjechuu yookaan ilaaluu hin danda'u jedha. Ulfinni Waaqayyoo adda Musee irraa ifuurraa kan ka'e sabi Israa'el iji isaanii itti ejjechuu hin dandeenye, ilaaluu hin dandeenye. Kan Musee adda isaarra jira, kan kee garuu si keessa jira. Bardadi gubba ta'in argame gonfol finasana si kan gonfame macaafota cuufa mutichinni bane enjisaifu Yesus tu argame at guddada unduma bitta jalala keti undarum fata at guddada unduma bitta jalala keti undarum fata ስለ ቸርነት ይገሎ ላፍትት ጀለላ ሞተት አሬቱ ይወራ በዛንተ ስራ ገበርሂኖሞ ሞቴል ከልጉዮ ነጩ ፈረስ ላይ የተቀመጠው ጽድቅና ስልጣን በእጁ የሆነው ፊቱ እንደ ፀሐይ ነው የሚያበራ እንዘምርለት ስለሱ ላውራ ነጩ ፈረስ ላይ የተቀመጠው ጽድቅና ስልጣን በእጁ የሆነው ፊቱ እንደ ፀሐይ ነው የሚያበራ እንዘምርለት ስለሱ ላውራ እንካ ምስጋና እንካ እልልታ እንካ አምልኮዬ ኢየሱስ ጌታዬ እንካ ምስጋና እንካ እልልታ እንካ አምልኮዬ ኢየሱስ ጌታዬ ኦገለተኬ ኦገለታ ኦገለተኬ ኦገለታ ኦገለተኬ ኦገለታ ኦገለተኬ ኢየሱስ ኦገለታ Wakuma ke himeftu yunan kutsu amagesu dubachuudhaan mul'isu dachoof samii ifa jiru daakanarra isan buuneen jijjiiramne si argeera Wakuma ke himeftu yunan kutsu amagesu dubachuudhaan mul'isu dachoof samii ifa jiru daakanarra isan buuneen jijjiiramne si argeera Waka gudda yesolbate jirtolfate moti gudda yesolbate jirtolfate
Waggoota dheeraadhaaf kiristaanonni miidiyaalee ittiin sagalee isaanii ibsatan. Dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa YouTube Kiristaan Miidiyaa subscribe, like, share godhaa. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattoota Kiristiyaan miidiyaa qophiin yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti sinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu akkasumas like share gochuun saanduqa yaadaa keessatti immoo yaada keessan nu kaa'uu hin dagatina. Dabalataan karaa fuula weebsaayitii keenyaa www.christiannewsethiopia.com odeeffannoowwan kiristiyaanummaa afaan beektan afaan Oromootiin argachuu hin dagatina isiniin jenna. Liinkii isaa koomentii jalqabaarra isinii keenya. Sa'aatii muraasaa booddee odeeffannoo haaraaf gara biraatiin amma deebinee ol arginutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan tura.